Welcome. This is Strategic Management Chapter 3. Jirra jirtu hordoftoonni Kokeef Tube har'a boqonnaa sadaffaa Strategic Management Environmental Analysis kan jedhutiin dhufneerra chapter tokkoffaa fi lammaffaa keessatti waa'ee introduction fi mission, vision and objective of an organization kan jedhu chapter 2 irratti ilaaluuf yaalleerra. Har'a immoo boqonnaa sadaffaa waa'ee environmental analysis kan jedhu qabannee kan dhufne ta'a. Kanaaf duubee tiyoorii kanarraa waa'ee akka baratan abdiin qaba. Kanaaf warroonni haarawaa gara chaanaalii keenyatti dhuftan baga nagaan dhuftan jecha chaanaalii keenya subscribe gochuu, viidiyoo keenya immoo like gochuutiin miseensa keenya yoo taatan viidiyoo babbareedaa gaafa gadhiifnu isin bira qaqqabuu ni danda'a jechuudha. So amma organization tokko gara biizinasii osoo hin seeniin dura environmental analysis hojjechuun dirqama jechuudha. Kanaaf environmental analysis gaafa jennu both internal as well as external environmental analysis jechuudha. Keessoo isaa sakatta'uu qaba. Yeroo keessoo isaa sakatta'u yeroo baay'ee ciminaa fi laafinna isaanii beeka. Yeroo external environmental analysis godhu immoo opportunity jiruu fi threat alarraa jiru beekuu ni danda'a jechuudha dhaabbanni tokko. Kanaaf both internal and external analysis erga hojjete booda strength isaa fayyadamuutiin opportunity alaa jiru immoo dadhabbii keessoo organization sana keessa jiru itti fooyyessuuf itti fayyadama jechuudha. Kanaaf isa sana kan ilaallu ta'a jechuudha. So when you come to the environmental analysis, as you know, environmental analysis can be defined according to Oxford. The term environment is a surrounding object, region or circumstance jechuudha. Kanaaf Oxford dictionary environment jecha jedhu maal jedhee hiika? Naannoo wanta wayii yookaan immoo regionii objectii wayiitii jedhee hiika jechuudha. So this one is the definition of Oxford dictionary for the environment jechuudha. So in a business environment consists of all those aspects and forces in the surrounding of the business enterprise under which a business operation are to be carried out effectively and efficiently. Kanaaf naannoon hojiin tokko kan business enterprise tokko itti dhaabbate suni keessoon isaa fi alli isaa erga sakatta'amee booda sakatta'uun isaa humnoota alaa gara keessatti yookaan keessaa gara alaatti ba'uun dhaabbata sana efficiently fi effectively akkan hojjenne taasisan qo'achuu jechuudha. Isa kanaan gabaabumatti environmental scanning jennaan. Environmental scanning is simply monitoring, evaluating and disseminating information from the external and the internal environment to the key people within the corporation. Kanaaf information keessaa fi alaa arganne sana erga environmental scanning hojjenne booda hojjettoota dhaabbata sana keessatti yookaan stakeholderota dhaabbata sana keessatti maal goona ibsinaaf jechuudha. Kanaaf dadhabbiin keenya kana, ciminni keenya immoo kana, opportunity alaa jiru immoo kana, wanti gara fuulduraa hudhaa nutti ta'u immoo external threat immoo kana jedhanii clearly information sana disseminate gochuu yookaan tamsaasuun environmental scanning jennaan jechuudha. So before an organization can begin strategy formulation, it must scan the external environment to identify possible opportunity and threat and the internal environment for strengths and weakness. Kanaaf dhaabbanni tokko kallattii maan strategy formulation keessatti osoo hin seeniin wantoota lama kana gochuu qaba. Tokkoffaa external environmental analysis gochuu danda'u qaba. Inni kun immoo possibly to identify opportunity and threat. Opportunity yookaan immoo wanti carraan gaariin alaa jiru maa inni, wanti immoo akka threat itti fudhatamu alaa gara keessaa dhufu maa inni kan jedhu beekuu isa fayyada. Internal analysis yookaan internal environmental analysis gaafa hojjetu immoo ciminaa fi dadhabbinna isaa beekuudhaaf isa gargaara jechuudha. So when you say generally environmental influence could be described as opportunity, threats, strengths and weakness jennaan. Opportunity gaafa jennu a favorable condition in an organization environment which enable to consolidate and strengthen its position. Kanaaf carraa gaarii dhaabbanni tokko ciminna isaa ittiin gabbifachuu fi dadhabbinna isaa immoo ittiin furachuu danda'u sanaan opportunity jennaan jechuudha. Karaa biizinasiitiin gaafa finnu immoo business problem by itself is an opportunity jechuu ni dandeenya jechuudha. So opportunity arise when environmental trend creates a potential for the organization to achieve competitive advantage. Naaf gaafa biizinasii keessa seennu kompitaataroota yookaan dorgomtoota hedduu qabna. Dorgomtoota keenya ittiin qoolachuuf yookaan mo'achuudhaaf competitive advantage nuti qabnu yookaan carraan alaa argannu suni akka competitive advantage ittiin fayyaduu ni danda'a jechuudha. Threat gaafa jennu immoo is unfavorable condition. Opportunity favorable condition ture, threat immoo unfavorable condition
in the organization environment which creates a rise for cause damage to the organization. Wanta dhaabbata sana miidhuu yookaan hubuu yookaan dadhabsiisuu danda'u threat jennaan. Strengths gaafa jennu is the inherent capacity which an organization can use to gain strategic advantage over its competitor. Ciminni dhaabbanni tokko kan dandeettiin dhaabbanni tokko dorgomtoota isaa itti mo'achuu danda'u yookaan wanti mo'attoonni isaanii yookaan kompiyuuteroonni hin qabne kan inni qabu sanaan maal jennaani strengths jennaani. Dadhabbiin immoo it is that limitation or constraint which creates strategic disadvantage. So isaanan kan sirriitti erga analyze godhe booda sirriitti gara strategic formulation itti seenuu ni danda'a jechuudha. Akkuma reefu dubbanne broadly analysis kana external analysis and internal analysis jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. External analysis gaafa jennu aiming keenya yookaan purpose of external audit is to develop a finite list of opportunities that could benefit a firm and the threat that should be avoided. Kanaaf wanni guddaan external analysis keessa jiru opportunity fi threat. Opportunity gaafa jennu kan bu'aa nu kennu kan could benefit the firm jechuudha. Threat gaafa jennu immoo isa organization keenya miidhuu danda'u waan ta'eef wanta avoid gochuu qabnudha jechuudha. Broadly external environment can be classified as macro environment and micro environment jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Macro or general environment gaafa jennu social environment or sociological factor, political and legal environment, economic environment and technological environment macro jennaan. Micro kan jennu immoo at industry and computer environment. Generally external analysis can involve both macro and micro analysis. So the social environment or sociological factor gaafa jennu dhaabbata tokko miidhuu kan danda'u socially, cultural, demography, environmental change naannoo sana jiru maa inni kan jedhu beekuun baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf product nuti produce goonu yookaan immoo service nuti generate goonu culture naannoo sana wajjin kan walitti simanne yoo ta'e baay'ee rakkisaa ta'a. Fakkeenyaaf namoota uummattoota musliimatti baay'atanitti uffata dubartootaaf ta'u jiinsii kan bitan kan hojjennu yoo ta'e hin ta'u jechuudha. Maaliif kaalchariin biyya sana hijaab yookaan immoo uffata guutuu kan uwwisuudha dubartoota jechuudha. Kanaaf kaalchariidhaan affect ta'uu danda'a. Inni biraa dimograafiidhaanis affect ta'uu danda'a. Akkasumas cultural social interaction wajjinis affect ta'uu danda'a. Kanaaf sociological factoriin the major or the macro environmental factor jechuudha. Small, large and for-profit and non-profit organization in all industry are being shocked and challenged by the opportunity and the threat. Yaa dhaabbanni tokko xiqqaas ta'u guddaa opportunity fi threatidhaan amma tokko challenge ta'uu danda'a jechuudha. Challenge ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf population recycling, ozone depletion, value placed on leisure time, life expectancy rate, yes, lifestyle naannoo sana, attitude uummattoota sana, ethical concern, sex roles, yes. Isaan kunniin hamma tokko sociological factory organization tokko miidhuu danda'anidha. Fakkeenyaaf ilaalchi uummanni naannoo sana product quality keenyaaf qabu maa inni customeroonni keenya service nuti generate goonuuf ilaalchi isaan qaban maa inni haalli barnoota isaanii maal fakkaata demographic factor kan jennu sana jechuudha. Lifestyle, yes. Isaan kunniin warroota factoroota sociological factor kan jennu jechuudha. Sociological factor kan jennu political, governmental, legal force gaafa jennu dhaabbata tokko keessatti hojiin kamiyyuu legally yookaan immoo governmentally hamma tokko affect ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf taaksiin inni mootummaan nutti darbuu danda'u hamma tokko nu miidhuu danda'a. Taarifni yookaan immoo political action naannoo sana jiru maal fakkaata kan jedhu even challenge or governmental protest, yes. Isaan kun patentiin nuti hojii keenyaaf qabnu yookaan product keenyaaf nu kennamu sun amma tokko affect ta'uu danda'a. So for that should be gathered information for best utilizing opportunity to the best defend the threat are government regulation or deregulation. For example, change in tax law and the special tariffs, yes. So for example change in tax law akkuma jenne fakkeenyaaf mootummaa yeroo tax law isaa jijjiiruu danda'a, taarif law isaa jijjiiruu danda'a. Akkasumas political action komitee garaagaraa dhaabee nu rakkisuu danda'a hojii keenya irratti.
severity in the location of government protest yoo kan jiraatu ta'e number of patent and change in patent law yeroodhaan update kan godhu taanaan amma tokko nu miidhuu danda'achu yookaan immoo dhiibbaa nurratti fiduu danda'achu hojii keenya irratti. Environmental protection law, level of defense expenditure, legislation of equal employment and antitrust legislation, level of government subsidy. Isaan kun the political, government and legal forces that affect our business jechuudha. Our business. So technological force gaafa jennu technological advancement yeroo ammaan kana technology yerootiin update ta'aa deema waan ta'eef dhaabbanni keenya technology update ta'aa jiru kana wajjin kan waliin hin deemne yoo ta'e methodology isaa meeshaan inni itti fayyadamu technology ammaatiin kan hin deeggaramne yoo ta'e amma tokko gara duubatti harkifachuu danda'achuudha. So technological advancement can be dramatically affect organizational product, service and market, suppliers, distributors, competitors, customers, manufacturing process, marketing practices, and the competitive position. They are what the technological advancement. So in a high-tech industry, identification, the evaluation of a key technological opportunity in the trade can be the most important part of the external strategic management audit. Kanaf yeroo hunda dhaabbanni keenya technologically kan deeggarame ta'uu qaba. Methodology keenya, product keenyas kompitaataroota keenya mo'achuudhaaf even manufacturing processing keenya technologically can update yookaan immoo kan deeggarame ta'u. So the firm should pursue strategies that take the advantage of technological opportunity to achieve sustainable competitive advantage in the marketplace. Kanaaf yeroo hundaa dorgomaa ni qabna. Dorgomtoonni nu wajjin dorgoman isaan sana mo'achuudhaaf competitive advantage nuti qabnu advancement in technology keessa seenuu qabna jechuudha. Now the era is in the era of artificial intelligence. Isa akkasii sana update goone kan waliin deemuu danda'uu qabna jechuudha. Inni taanu economic environment dha. Economic environment indicates simply what an economic factor that have direct impact on potential attractiveness of various strategy. Strategy keenya akka barbaannetti modify gochuuf yookaan immoo ittiin hojjechuudhaaf economic factoriin jira jechuudha. Keenyaaf unemployment rate, recession, interest rate, availability of credit, level of disposal, income, inflation, monetary policy, fiscal policy, tax rate. Isaan kunneen economic parameter jennaan jechuudha. Economic parameter that affect our organization. Yes. For example, when an interest rate raise, funds needed for capital expansion become hard to get. So it limits our expansion strategy. Yeah. Babal'isuu yoo barbaadne hojii keenya fakkeenyaaf warroonni loonii nu kennan yookaan immoo credit association kanneen jennuun suni interest guddaatiin kan nurraa interest barbaada yoo ta'e hard currency argachuu dhabuu dandeenya jechuudha. Inni kuni rakkoo economically kan nu duubatti hambisuudha jechuudha. The other one is competitive force or environment. Competitors are a firm that offers similar product and service in the same market. Kanaaf competitor gaafa jennu maal jechuudha dorgomtoota jechuudha. Namoota yookaan immoo dhaabbattoota product fi service nu keenya wajjin wal fakkaatu magaalaa tokko keessatti nu wajjin dhiyeessan they are competitor jennaan jechuudha. So an important part of the external audit is to identify the rivals firm and determine their strengths, weakness, capability, opportunity, threats, objective and strategy. Yeah, inni guddaan external audit gaafa jennu wanti nuti goonu rival yookaan dorgomtoota keenya sirriitti beekuun ciminnaaf laafinna isaa akkasumas dadhabbiinna isaanii beekne dadhabbiinna isaanii sana akka opportunity itti fayyadamuutiin gaafa isaan win goonu that is known as competitive advantage or competitive force jennaan jechuudha. So collecting and evaluating information on competitor is an essential for successful strategy formulation. So the major competitor weakness can represent external opportunities. Major competitor strengths may represent a key threat. So dadhabbiinna fi ciminna isaanii beekuutiin ciminna isaanii dadhabbiinna isaanii sana fayyadamuutiin win gochuun that is known as competitors force jennaan. So competitive analysis gaafa goonu namoonni hedduun yookaan saayintistoonni garaagaraa methodology yookaan modelii garaagaraa kaaniiru. Fakkeenyaaf Porter 5 force model of competitive analysis widely used approach for developing strategy in the industry. Yeah, namichi Porter jedhamu 5 force modelii nu ka'eera akkaataa dorgomtoota keenya ittiin analyze goonu jechuudha. So the Porter's 5 force of competition analysis or competitive analysis include 1. Rivalry among competing firms. 2. Potential entry of new competitor. The new firm can easily enter the particular industry. The potential development of substitute product, bargaining power of supplier and the bargaining power of consumer. Kana jechuudha
Rivalry amman competing firm jechuun dorgommiin isaan wajjin qaban maal fakkaata kan jedhu. Gara magaalaa keessatti seenuu fi ba'uun akkami kan jedhu istiraateejiin isaan fayyadaman maal akka ta'e kan beeknu jechuudha. Potential entry of the new competitor to the new firm. Kanaaf gara industrii sana keessa seenuu fi ba'uun salphaa yoo ta'e namni kamiyyuu gara industrii sana keessa waan seenuuf rakkoo guddaa nutti ta'uu danda'a jechuudha. Inni itti aanu immoo potential development of substitute product. Productii nuti oomishaa jiru yookaan sarviisii nuti kenninu salphumatti substitute kan ta'u taanaan rakkoo keessa jira jechuudha. Inni kaan immoo bargaining power of supplier. Warroonni dhiyeessan bargaining poweriin isaanii maal fakkaata? Yes, gatii murteessuu irratti humni isaanii maal fakkaata kan jedhu beekuun ni danda'ama. Inni itti aanu immoo konsuumarii keenya yookaan immoo kastaamaroonni keenya bargaining poweriin isaanii maal fakkaata kan jedhu five force model of competitive analysis according to Porter kan jennu isaan kanneen jechuudha. Rivalry among competing firm gaafa jennu high number of competing firm yoo jiraate similar size of the firm competing, similar capability of firm competing, falling demand for the industry product, falling product or service price in industry. Yeah. Keenyaaf namoonni compete godhan yookaan immoo firmiin compete godhu baay'ee yoo ta'e saayiziin isaanii similaritiin isaa garmalee gara keenyatti kan dhiyaatu ta'e akkasumas diimandiin industirii piroodaaktii sanaa yoo gadi bu'ee fi diimandiin yookaan gatiin piroodaaktii keenya kan gadi bu'u yoo ta'e maal ta'a kan jedhu kan nama qabatudha. Potential entry of the new competitor whenever the new firm can easily enter the particular industry, the intensity of competitiveness among the firm increase. Yaa namni kamiyyuu salphumatti gara biizinasii sana kan seenu yoo ta'e kompetishiniin ni baay'ata jechuudha. Kanaaf biizinasii nuti keessa seenu kanneen kompitaataroonni salphatti seenuu hin dandeenye ta'uu qaba jechuudha. So the risk of the new entry by potential competitor jedha. Riskiin isaa maali? Rakkoon new entrantiin gara dhaabbata sana keessa seenuun isaa gara kompetishinii keenya nutti hammeessuu isaati rakkoon isaa jechuudha. Inni itti aanu immoo substitute product gaafa jennu the closest of substitute to an industry product jechuudha. Kanaaf productiin keenya substitutable ta'uu qabu jechuudha. Easily substitutable ta'ee taanaani salphumatti magaalaa keessa nu baasuu ni danda'u. Maaliif gaafa gatii keenya xiqqoo ol kaafnu substitute product sana bitu jechuudha kastamaroonni keenya. Inni itti aanu bargaining power of supplier. Warroonni raw material dhiyeessan bargaining power isaanii maal fakkaata kan jedhu. So the bargaining power of supplier affects the intensity of the competition in industry, especially when there is a large number of suppliers, when there are only few good substitute the raw material, or when the cost of switching raw material is especially costly. Kanaaf raw material nuti barbaannu sun bakka hedduutti kan hin argamne yoo ta'e fi warroonni dhiyeessan namoota muraasa kan ta'e yoo ta'e bargaining power of supplieriin guddaatu jira jenna jechuudha. Kanaaf gatii isaan nu murteessaniin bituu ni dirqamna jechuudha. Inni kaan bargaining power of consumer. Maamiltoonni keenyas gatii murteessuu irratti gahee olaanaa qabu. Fakkeenyaaf piroodaaktiin nuti oomishnu magaalaa irratti bal'ate yookaan garmalee kan dhiyaatu yoo ta'e kastamariin keenya immoo yoo gatii kan nuti irratti ol kaafnu yoo ta'e bakka biraa deemee bituu danda'a. Tokko sana inni biraa immoo fakkeenyaaf baay'isanii kastamaroonni piroodaaktii keenya garmalee baay'isanii fudhachuu yoo barbaadan large volume of product kan fudhatan yoo ta'e bargaining power ni qabu jechuudha. Maaliif nutis garmalee baay'ifnee gurguruu barbaadna. Gaafa san isaan immoo waan hedduu nurraa bitanii gatii murteessuu irratti power qabu jechuudha. So when a customer are concentrated or large or buy in volume, their bargaining power represents a major force affecting the intensity of the competition jechuudha. Isa kana jechuudha. So the force of information, as you know, information is power. In business, information by power akka ta'e beektu. Kanaaf information immoo source isaa fakkeenya magazine ta'uu danda'a, journal ta'uu danda'a, newspaper ta'uu danda'a, as internet, supplier, distributor, salesperson, customer, competitors represent other source of vital information. Kanaaf information kana eessa argannaa gaafa environmental scanning hojjennu, external internal environmental scanning gaafa hojjennu gabaabumatti informationii baay'ee nu barbaachisa. Kanaaf information kana eessa argannaadha. Waa'ee sana nutti hima. Isaan kanneen source of information jechuudha. The technique forecasting tools and technique. Forecasting gaafa jennu assumption gasiidha gara future maaltu ta'uu danda'a jennee gas goona.
It is an assumption or a tentative assumption of future trend jechuudha forecasting jechuun. So forecast gaafa goonu tuuliin nuti fayyadamnu jira broadly tuulii kana bakka lamatti qooduu dandeenya quantitative technique and qualitative technique jennaani. Tokkoon isaanii gaafa laallu fakkeenyaaf qualitative approach gaafa jennu there are 6 basic to forecasting tool are there. Sales force estimates, anticipatory surveys, market research, scenario forecast, Delphi forecast and brainstorming jennee bakka jaatti qoodu ni dandeenya jechuudha. So quantitative or judgmental forecasts are particularly useful when historical data are not available or when the constituent variable are expected to change significantly in the future. Kanaaf qualitative approach yookaan immoo judgmental approach jennee yaamuu ni dandeenya. Kanaaf inni kuni yeroo historical information hin jiru ta'e yookaan immoo asin dura waa'een product keenya sales product keenya historical information qabu taanaan by simply qualitative test kana fayyadamna jechuudha. Qualitative test kana quantitative gaafa jennu quantitative forecast gaafa jennu are the most appropriate when historical data are available. Kun immoo historical data kan jiru yoo ta'e if there is a relationship among key variables are expected to remain the same in the future. Yeah. Historical data yookaan historical information qabna. Historical information sanarra dhaabbannee gara fuulduraa raaguudhaaf yookaan forecast gochuudhaaf variableonni tokko relationship isaanii akkuma duraan jirutti kan turu yoo ta'e we can use quantitative forecasting. So the 3 types of quantitative forecasting technique are econometric model, regression and trend extrapolation. Kanaaf economic model and regression analysis quantitative forecasting keessa isaan tokko jechuudha. Kanaaf econometric modeliin maal akka ta'e chapter 1 econometrics hojjenneerra waan ta'eef video keenya ilaaluu dandeessu. Linear regression chapter 2 part 1 part 2 video isaa hojjenneerra gara duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. So linear regression for example is based on assumption that the future will be just like the past, which of course is never. Yeah, yeroo baay'ee linear regression gaafa fayyadamnu asirratti forecast gochuudhaaf the future is the same with that of the past jennee garuu kun yeroo hundaa ta'uu dhabu ni danda'a. So as historical relationship become less stable, quantitative forecast become less accurate ta'aa deema jechuudha. Inni itti aanu industrial analysis dha. The external factor evaluation or EFA matrix mainly allows strategies to summarize and evaluate economic, social, cultural, demographic, environmental, political, governmental, legal, technological and competitive information. Kanaaf maatriksiin kun yookaan EFA maatriksiin kun yeroo baay'ee strategistiin tokko strategic formulation duraa wantoota inni barbaadu kanneen akka economic evaluation, social, cultural, demographic information kanneen evaluate gochuudhaaf itti fayyadama jechuudha. So this EFA matrix can be developed in 5 steps. Step in jalqaba EFA matrix develop gochuu keessatti nu fayyadu tokkoffaan list the key external factors identified in the external audit process. External factor sana justify or identify. Ni lammaffaa assign to each factor to the weight that range from 0 to that of 1. 0 gaafa jennu not important. 1 gaafa jennu immoo very important. Next external factor list goone keessaa kanneen important ta'antu jira kanneen immoo important hin taane jira jechuudha karaa biraatiin. Now assign a rating between 1 and 4 to each key external factor to indicate how effectively the firm current strategy responds to the factor. Where 4 gaafa jennu superior no 3 response is above average, 2 gaafa ta'u average dha, tokko gaafa ta'u poor jedha. So rating are based on the effectiveness of the firm strategies. Inni afuraffaa multiply each factor weight by its rating to determine the weighted score. Finally, sum the weighted score for each variable to determine the total weighted score for the organization. Inni itti aanu quantitative profile matrix or CPM matrix kan jennudha. CPM matrix identifies a firm's major competitor and its particular strengths and weakness. Yeah, inni kun CPM matrix yeroo baay'ee kan nu fayyadu kompitaatoroota keenya ciminaaf dadhabinna isaanii ittiin beekuudhaaf nu fayyada jechuudha. So the weight and the total weighted score in both CPM and the EFA matrix have the same meaning. However, critical success factor in CPM include both internal and external issue. Therefore, the rating refers to strengths and weakness. For example, 4 gaafa major strengths, 3 gaafa minor strengths, 2 a minor weakness, and 1 gaafa major weakness. Kanaaf CPM matrix mainly used for identification of already weakness and the strengths of our competitor. Weakness and the strengths of our competitor. So this critical success factor in CPM are not grouped into opportunity in the trade as they are in an EFA matrix. In a CPM,
the rating and the total weighted score for rival firm can be compared to the sample firm. This comparative analysis provides important internal strategy formulation. Kanaaf yeroo baay'ee weakness and the strength dhaabbata tokko beekuu jechuun gabaabumatti internal scanning hojjechaa irra waan ta'eef kanaaf internal strategy formulation keessatti gahee olaanaa taphata jechuudha CPM matrix. The other one is internal assessment. The nature of an internal audit include the process of performing an internal audit. Like internal audit require gathering and assimilating information about the firm's management, marketing, finance and accounting, production operation, research and development, management information system or MIS. Inni kun generally internal assessment dha. Kanaaf internal keessoo dhaabbata sana keessatti finance isaa, marketing isaa, management isaa, research and development isaa, production isaa maal fakkaata yookaan immoo management information system operation isaa maal fakkaata jennee gaafa qoonnu that is known as internal environmental analysis. So performing an internal audit requires gathering, assimilating and evaluating information about the firm's operation. So this critical success factor consisting of both strengths and weakness can be identified and prioritized. Weakness, strengths, distinctive competencies or competitive advantage. Now, dhaabbata tokko keessatti ciminni fi laafinni isaa sirriitti beekame jechuun hamma tokko waa'ee gara fuulduraa kompiit gochuudhaaf hin rakkatu jechuudha. So the interacting functional area of business strategic management is highly interactive process that require effective coordination among management and marketing, finance and accounting, production and research development, information system. Yeroo baay'ee isaan kunneen highly interact godhanii hojjetan taanaan dadhabbii guddatu uumamuu danda'u ammoo kufaatii guddatu mudachuu danda'a jechuudha dhaabbati tokko. Kanaaf dhaabbanni tokko yeroo hunda strategic managementiin isaa highly interactive ta'uu qaba with different staff. So the key to organization success is effective coordination and understanding among manager from all functional business. Sirriitti coordinate ta'uu qaba, sirriitti wal understand walii gochuu danda'uu qabu jechuudha. Otherwise kufaatii guddaatu mudachuu danda'a. The other one is integrating strategy in the culture. Organizational culture yaa dhaabbanni kamiyyuu culture mataa isaanii qaba. Culture sun immoo sirriitti integrating ta'uu taanaan dhiibbaa mataa isaa qaba jechuudha. So organizational culture can be defined as a pattern of behavior developed by an organization as a plan to cope with this problem of external adaptation and the internal integration that has worked well enough to be considered valid and to be taught to new member as a correct way to perceive, think and feel. Dhaabbata tokko culture sirrii ta'e yookaan immoo culture collaborative ta'e gaafa ijaare hojjettoonni isaa sirriitti dhaabbata sana think akka godhan, perceive akka godhan, feel akka godhan isaan fayyada. Inni sun immoo cimina dhaabbata sanaa ta'a. The other one is in strategy or resource dha. Dhaabbanni tokko resource qabu sirriitti integrate godhee fayyadamuu qaba. There are three types of resources, you know, asset, capability and competitiveness which have been identified under resource-based view of the firm. So strategic importance of resource gaafa jennu resource qabnu for example available resource qabnu sana sirriitti adda baasnee beekuu danda'uu qabna. Physical resource kanneen jedhaman kanneen akka human resource, financial resource, intellectual resource jechuun patent resource jechuudha. Isaan saniin available resource jennaani. Unique resource gaafa jennu a resource that is defined as strategic textile resource which critically strengthens competitive advantage like patents product. Fakkeenyaaf resource nuti qabnu kanneen kompiitaroonni gonkumaa hin qabne unique resource jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf patent product. Productii maqaa keenyaan patent ta'e tokko qabna taanaan productii sana kan namni dorgomtoonni keenya hin oomishan jechuudha. Fakkeenyaaf Coca-Cola company formulaan Coca-Cola isa arga jira waan ta'eef namni kamiyyuu Coca-Cola oomishuu hin danda'u. Isa akkasii sanaan unique resource jennaan jechuudha. Unique resource. Core competencies, activities or process that critically strengthen an organization competitive advantage. Core competency yookaan dhaabbanni tokko kanneen biroo irraa wanti isa adda taasisu akka inni kompiitaroota isaa caalu kan taasisu maayinni kan jedhudha. Tokkoffaa scarcity. Just in case of any resources widely available, that is not likely to be the source of competitive advantage. Yeah. Resource tokko garmalee jira taana compete gochuudhaaf nuun fayyadu jechuudha. Maaliif namoonni salphumatti argachuu danda'u. Kanaaf salphatti kan hin argamne ta'uu qaba jechuudha resource keenya. Inni lammaffaa inimitability, limit imitation. Kana jechuun physical uniqueness, ambiguity or casual ambiguity or scale deterrence or few way of an organization attempting to
Kanaaf kan substitute hin taane jechuudha durability gaafa jennu. Inni kan durability dha. Durable gaafa jennu immoo situation become more stringent test for valuing resource capability and competencies. And the superiority being good is not enough. And the firm must be what? Superior to the product in case. It must be superior. It must be durable. It must be limitable and scarce. That is the core competency of one organization. Marri internal audits gaafa hojjennu akkuma external audit tooling fayyadamu jira. Quantitative and qualitative assessment ta'uu danda'a. Quantitative analysis gaafa jennu mostly about financial analysis, profitability ratio, liquidity ratio, leverage ratio and activity ratio. Quantify gochuu dandeenya profitability ratio, liquidity ratio, leverage ratio and activity ratio quantify gochuu dandeenya. Kanaaf quantitative analysis tool jennaan jechuudha. Qualitative governance is simply understanding human resource, organizational culture, its temperament, creativity, and innovation. So qualitative information is also supplement quantitative data and understanding the basic concept of what the customer value and how they feel about a given product. Qualitative and the quantitative tools are there that are used for internal audit. Kanaaf akkuma internal external audit quantitative tool fayyadamne internal audit gochuu ni dandeenya jechuudha. As otherwise comparison standard qabaachuu qabna. There are three commonly accepted comparison standard. One is industry norm, the other one is historical comparison and the benchmarking. Industry norm gaafa jennu compare the performance of an organization in the same industry or sector against six of average performance indicator. Standard mataa isaa yookaan performance standard mataa isaa industry biraa wajjin compare gochuudha. Industry keenya inni historical comparison gaafa jennu immoo look at the performance of an organization in relation to previous years in order to identify significant change. Yeah. Historical data compare data ammaa jiru kan historical data wajjin compare gochuutiin bakka rakkoon jiru fooyyessuu danda'u. Benchmarking compare an organization performance against best class in performance. Yeah. Dhaabbata keenya dhaabbata best jedhamu kan wajjin compete ta'aa jiru wajjin gaafa wal dorgomsiifne benchmarking jedhama jechuudha. Benchmarking, historical comparison and industry normal comparison standard. In the terms SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, the threat. SWOT analysis. SWOT analysis indeed both internal externally. Waktu itu juga habisnya kenyap strength, weakness internally da. Opportunity, the threat habisnya externally. Internal externally waktu itu habisnya SWOT analysis or SWOT matrix So, an effective organizational strategy, therefore, is the one that capitalizes an opportunity through the use of strengths and neutralize the threat by minimizing the impact of weakness. Now, effective organizational strategy gaafa jennu external opportunity fayyadamuutiin strength isaa gaafa cimsatuu fi threatii alaa dhufu san gadi buusuutiin impact inni weakness inni qabu sana garmalee akka ittiin babal'ifee taasisu jechuudha. Enough for environmental influence governance strength general it is internally it is inherent capacity within an organization which can be gain strategy advantage over its competitor. Wantoota keenyarraa wanti nuti caaluu maaltu jedhu strength general advantage jechuudha. Kanaaf an example is strength superior research and development skill which can be used for new product development so that company being competitive advantage. Research and development team cimaa qabu taanaan new product development irratti rakkoon qabu jechuudha. Kanaaf inni kun immoo dhaabbattoonni jira salphatti new product development irratti gara duubatti akka hafan taasisa. Dhaabbanni keenya immoo isaan dursee akka deemu taasisa. Inni biraa immoo ability fi resource availability. Yes, dandeettii yookaan skill manpower nuti qabnu fi resource nuti qabnu fakkeenyaaf human resource ta'uu danda'a. Inni sun kan kompiitaroota keenya irraa kan caalu yoo ta'e akka strengthiitti fudhatamuu ni danda'a jechuudha. So ability gaafa jennu karaa sadii ilaaluu danda'e tokkoffaa versatilitii, lammaffaa growth fi sadaffaan immoo marketing. Versatilitii gaafa jennu your ability to adapt to an ever changing environment. Yeroo ammaa kana environment yerootti jijjiiramaa jira. Kanaaf abilitiin yookaan dandeettiin hojjettoota keenya qaban suni yerootiin kan teknoolojii wajjin deemu ta'uu qabaadha. Inni lammaffaa growthidha. Growth gaafa jennu your ability to maintain continuing growth. Dhaabbata keenya babal'isuu, dhaabbata keenya guddisuu
kan dandeessisu ta'uu qaba jechuudha. Maarkeet gaafa jennu yeroo bitti penetrate or create new market. Maarkeetii jiru cabsinee seenuu yookaan immoo maarkeetii haaraa babal'isuu keessatti dandeettii nuti qabnu maal jedhama yookaan maal fakkaata jeneraali isaan kanneen abilitii jennaan. Resource gaafa jennu availability, quality fi allocation hammata. Availability gaafa jennu hammam qabnaadha resource nuti qabnu maal fakkaata. Objective keenya miit gochuuf nu fayyadamu hin fayyadu. Inni biraa quality. Quality keenya maal fakkaata? Up to dateness qaba. Moo isuma old fashionedha. So quality isaa modern era wajjin kan deemudha kan jedhu beekamuu qaba. Allocation, your ability to distribute resource most effectively and efficiently. Resource qabnu sana effectively fayyadamuu danda'u waan biraati jechuudha. So the firm strengths are its resource and the capabilities that can be used as a base for developing competitive advantage. Example, patent, strong brand name, good reputation among competitors. Yeah, maqaa gaarii qabaachuunis akka competitive advantage yookaan akka strength itti ilaalama jechuudha. Exclusive access to high grade natural resource, favorable access to distribution network. Isaan kanneen yeroo akka isaan strength. Weakness gaafa jennu akkuma reefu dubbanne dadhabbii yookaan limitation. So weakness is an inherent limitation or constraint which creates strategic disadvantage. Your weakness are determined through failure, defect, loss, and inability to match up with dynamic situation, rapid change. Dadhabbiin keenya maaliin beekamaa? Yeroo baay'ee failariitiidhaan product defect ta'e oomishuutiin ta'uu danda'a. Loss and inability to match up with dynamic situation, rapid change wajjin kan waliin hin deemne taanaan dadhabbiin keenya bifa kanaan ibsamuu danda'a jechuudha. So weakness may be rooted in lack of managerial skill, insufficient quality of technological background, backwardness, inadequate system or process, slow delivery, shortage of resources. Annan kunneen akka weaknessii dhaabbata tokkotti ilaalamu jechuudha. So the three possible outcome of an case of your weakness are correction of identified task. Kanaaf gaafa weakness analysis goonu tokkoffaa correction bakka rakkoon jiru sirreeffama fudhachuu danda'u qabna. Inni lammaffaa protection through cover up and prevention strategy to reduce exposure of weakness. Weakness keenya garmalee deemee rakkoo guddaa irratti hin geenye protect gochuu danda'u qabna. Inni taan immoo aggression to divert the attention from the weakness. Yeah. Dandeettii weakness sana gara productivity geeddaru qabaachuunis waan biraati jechuudha. So the absence of certain strengths may be viewed as weakness. Fakkeenyaaf lack of patent protection, weak brand name, poor reputation among customer, high cost structure, lack of access to the best natural resource, lack of access to key distribution channels. Isaan kunniin generally they are weakness jechuudha. Kanaaf faallaa strength sanaati jechuudha weakness jechuudha. Itti aanuus carraa yookaan opportunity dha. Opportunity jechuun favorable condition from an external environment jechuudha. Isaan kunniin indeed maybe unfulfilled customer need ta'uu danda'a. Arrival of new technology, loosening of regulation, removal of international trade barrier. Yeah, international trade barrier fakkeenyaaf gaafa ka'u akka carraa ilaaluu danda'u qabna jechuudha. New technology gaafa dhufu mootummaan seera isaa gaafa laaffisu isaan kunniin akka carraatti ilaalamuu qabu jechuudha. So weakness of your competitor are also opportunity. Even dorgomtoonni keenya dadhabbiin isaanii akka carraatti ilaalamuu qaba jechuudha. So you can explore them in two ways. Tokkoffaa market warfare. Attacking the weak leader position, focusing on you refer at the point and making surprise moving than contested area. Kanaaf marketing warfare gaafa jennu fakkeenyaaf dorgomtoota keenya dadhabbii isaanii erga beekne booda karaa dadhabbii isaanii tan aftaan goonee magaalaa irraa baasuu danda'u marketing warfare jechuudha. Inni lammaffaa collaboration. Collaboration jechuun you can use your complementary strengths to establish strategic alliance with your competitor. Immoo kompitaatoroota keenya wajjin waliin hojjechuu jechuudha. Gabaabumatti waliin hojjechuun sun collaboration faallaan isaa immoo marketing warfare. Trade gaafa jennu yaa unfavorable condition from external environment risky dha jechuudha. Cause of damage dha jechuudha. Trade gaafa jennu. So external trade kan jedhama yeroo baay'ee political, economic, social, technological yookaan pest force jennee gabaabsuu ni dandeenya. Change in external environment may also present trade to be the firm. Example, shifting customer taste away from the firm product. Fakkeenyaaf customeroonni keenya nu gadhiisanii deemuun, emergency of substitute producting kan uumamu yoo ta'e, new regulation hin bahu, trade barrier cimu. Isaan kun akka tradeetti ilaalamu jechuudha. Kanaaf SWOT matrixidhaan gaafa keenyu strengths, weakness and
opportunity as well as threat. Kanaaf quadrantii afur qabna tokko, lama, sadii, afurii. Strengths and opportunity SO jennaan yoo so strategy dha. Strengths and threat gaafa immoo ST strategy dha. ST strategy gaafa jiraatu adjustment hojjenna jechuudha. Restore strengths keenya fayyadamnee threat kana gadi buusuu danda'u qabna. SO strategy gaafa ta'u make the most of this. Kun immoo offensive. Maaliif cimina qabna carraan dhufeera kanaaf seeraan hojjennee jiraachuu dandeenya. Weakness with opportunity gaafa weakness opportunity. Kanaaf carraa jiru fayyadamnee dadhabbii keenya gaafa furru war strategy jennaan jechuudha. Inni dhuma WT strategy yookaan weakness trade strategy inni kun yeroo baay'ee survival immoo turnaround yookaan magaalaa keessa daftee ofirraa ba'uu qabda. Yookaan immoo amma tokko survival kan ibsuu danda'u qabda jechuudha. So strategy gaafa jennu pursue opportunity that good fit with the common strategy jechuudha. ST strategy gaafa identify that the firm can use its strengths to reduce what vulnerability to external threat. WO strategy gaafa jennu overcome weakness by pursue opportunity. Opportunity fayyadamanii dadhabbii kan cimaa godhi irraa hir'isuu jechuudha. WT strategy gaafa jennu establish defensive plan to prevent the firm's weakness from making it highly susceptible to external threat. Kanaaf kun immoo mala garaagaraatiin dadhabbii keenya garmalee akka dhiibbaa alaatiif akka nu saaxille taasisuu danda'u jechuudha. Taasisuu danda'u jechuudha. So walumaa galatti chaaptarii sadaffaan kana fakkaata. Amma tokko akka irraa bartan abdii qabna. Chaaptarii afuraffaatiin amma ol arginutti nagaan jiraadhaaf garuu warroon isaanii keenya ammas subscribe godha. Viidiyoon kun hin tole taanaan immoo like godha. Like gochuu qofa osoo hin taane immoo iddoo tokko yuunivarsiitii bira kan koorsii kana fudhatan share osoo gootanii hamma tokko itti fayyadamuu jechuudha. Maaliif koorsiin kun meejar koorsiidha. Formaata exit exam irratti definitely appeal ta'a waan ta'eef wal fayyaduun gaarii waan ta'eef hiriyoota keessaniifis share godha jechuun barbaada.